Tee jirta eessarraa dhuftee maqaan keenyu jedhama. Tole maqaan kiyya Maandis Galatoo jedhama. Godina Arsii Lixaa magaaluma Arsii Nageelleetti dhaladheen guddadhe. Tole asuma Arsii Nageelleerraa dhufte jechuudha. Wal dorgommii egaa gosa hedduutu jira. Dandeettii addaati immoo shubbisaan immoo sagaleedhaan kanatti dorgomtu. Dorgommii hedduu jiru kana keessaa sagaleedhaan dorgommii. Tole sagaleedhaan an dorgoma jettee jirta. Mee nan injifadhamoo akkam jettee yaadda? Dursa Rabbii kanaan nugee Galatoom jedhaati. Itti aansee immoo Rabbummaan dura asiin nu baasee marsaa kanallee akka darbinu nu taasisa jedheen abdadha. Wanni tiya keessatti nu injifadha jedheen abdadha. Isaaf immoo Rabbitti na godha. Anu fuulitti yaada Rabbummoo itti na godha jedhee yaada. Tole carraa gaarii siif hawwu. Oromiyaa bal'oo biyya dachiin bal'aa guutuu sikkoo mandoo Arsii Baalee laalaa burqaa atleetotaan bokkoo jirraan Baalee Shawaa waliin geenne handhuura Oromiyaa Adaawwanna Finfinnee Harargee fi Walloo Wallaggaa fi Wambaraa Jimmaa Abbaa Jifaar Iluu Abbaa Booraa Bulee horaa laallee gara Gujii deemnaa yaa bal'oof muyyalee hangafa biyya teenyaa Adaawwanna Booranaa keenya abbaa nura Baaleeti abbaa kiyyaa'oo nu taadaa bahaadiyaa Oromiyaati yanaannayaa abbiyyoo yaa nuru seeniyaa abbaa kiyyaa'oo nu taadaa kabaa kibbaa wanna nun tolle nurraa jibbaa biyya mukaa biyya gaarreeni abbaa kiyyaa'oo biyya dubrooma magaalanii Oromiyaati yanaannayaa Oromiyaati yaadansa abbaa kiyyaa'oo qabanooftuu lafa gaaddisaa Oromiyaati yanaannayaa. Gara daangaa sagaleetti yeroo nuuf fakkeessitee jirta namicha sagaleen kee uumamumaan kiroolummaan isaa kanuma uumamni sii kenneyyuu namicha fakkaata fakkeessitee jirta gaariidha. Rukuttaa irratti samma kanatti ani rakkoo sirriitti nagarree yaada dabalataa immoo sii fudhu. Ofitti amanamummaadhaan waltajjii irratti haalli haamleen kee cimsitee daawwattoota kee fuulduratti kan ati taasiftu cimina keetii. Qabxiin kee booda dhageessa.